Olchada, 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 Olchada. Tangke sininyudha. Maqaan kiyya Askaalaan jedhama. Askaala eenyu? Askaalaa Dhibbaa. Eessarraa dhuftani? Ganda duwwaa tokko. Gudaruma kanaa jechuudha. Eeyyeen. Mee Waaqayyo lafa kanatti maal isinii godhee maal isinii goonaan fuula saba kanaaf fuula Waaqayyo dhoo gabaabsaaf dhaabattanii mee dhugaa baatii keessan tooraan nutti maa gabaabsaati? Waaqayyo waan gurguddaa naaf godhe isa keessaa waan muraasan dubbadhaan. Akkas ture torbanii sadanii roobi darbee mucaa kiyyatu na jalaa manumaa ba'ee na jalaa bade. Anis immoo hojjaa humnaan hojjedha daandii asfaaltii makiinaa gubbaarra jechuudha. Ani ganama mana ba'u torban sadan roobii dhuftu manumatti anniisee ba'ee diinqarratti jechuudha. Mucaan nan galu mana hin jiru nan eegee hin galle bakka ijoollee bira bulee jedhee nan dhiise. Ammas nan eegee gaafa lammaffaa galuu didde amma torbanii gahe. Amma kana inuman iyyaafadha. Garuu namni tokko hargeera naan jechuu hin dandeenye. Otoon amma torbanitti eegu ammas torbe lammaffaa qabate. Torban lammaffaa kana keessattis inuman eegaa omaan argin. Furmaatan qabu. Garuu immoo amma kana keessatti hin teenye. Guyyaa hojjaan oolaa yeroon galeetti immoo barbaachan deema. Olii gadi hiriyootas nan gaafadha. Firootattis nan dadawwala. Bakka laga fa'aa dhiqachuu deeme lagatti fa'aa bishaan gata bu'ee laata jedhee dhokadhee nama dhokadhee jechuudha. Waaqayyoon jalaan dhokatanii nama foonii jalaa dhokatu malee dhokadheetaniin awwaala garagaraa lafa caakaan jiru keessa dhokadheen barbaada jechuudha. Kana hundumaa Waaqayyo na oolchee torban sadanii maaksanyoo dhufu lafa kanan dhufeeniin jechuudha. Torban sadii guutuu mucaan koo toddoo kana achi ga'ee jedhee riyaarraa firarraa nama tokkorraan dhagahinan lafa kana dhufe. Lafa kana dhufee suura qabadheetanii lafa kana dhufeeni. Suura qabadhee dhufee lafa sanan taa'anatti fakkaata. Akkasiin jaree duraan dursa abbaa warraa koo hidhaa jira. Namoonni beekuu dandeessan jirtu riyoonni isaas keessa jechuudha. Obboleessa isaa jira Hamboo magaalaa keessa. Maali yaa nama Waaqayyoo mucaan kun eddana yaalaa badee torbee sadii. Yoon sinitti mees hin naatu jedheetanii. Kootu maaliif zimmettanii na ilaaltu mucaan kun amma na edda badee jennaan maaliif amma kana qixxeessee naan jedhe. Maal gochuun danda'a mucaan kun nama waggaa 16 daa'ima miti tiksee gashuu hin danda'u. Mucaan kun nama bayoo ofiisaatii deebi'ee galuu danda'udha. Amma isa dhiisiiti kootu waan furmaataa barbaannaa jennaan. Poolisii abaa deemtee malakkattee taa'e deemee 2-3 malakkateera. Magaalaa Hamboo keessatti immoo deemiitii malakkatee jennaan. Magaalaa Hamboo tanna malakkata. Furdi beetii dhaqiitii eeyyama kadhadhuutii suura isaa maxxansiinaan jedhu. Bakkeetti suura isaa baafnaa dhani. Eeyyen achiin innaan akkas naan jedhu amantii Waaqayyoo naaf kakatee fi suura mucaa kee baasiitii laxxafinaan hin jenne Waaqayyo waan ta'eef ani qoy furmaata qaba lafa tokko dhaqeetaniin jibbaadhaan isaan booda suura mucaa koo baasee laxxafa jedhan lafa kana dhufeeni suura mucaa koo qabadhe jechuudha. Tooraan otoo ol baasaa jiranii kootti ol bahee obboleettii naan jedhan achumaan nanoo ol bahee iddoo kana nan dhaabbadhee suura mucaa kooti akkanumatti sooftii gubbaarra kaa'een fuulumsaanii fuuldura qabee maaliidha maal taate obboleettiin nan mucaa kanatti iddana yaalaa badee torban sadii amma kanatti iddoo kana jiraasaan dhageenye jennaan guyyaarraa kaatee misiraachoo fiddee dhufta dhuga baatiidhaaf deemidha naan jedhanii akkanumatti suuricha wajjin akkatti harka isaanii argutanii achittaan kufee nan ka'ee beenu dhuga baatii kee qabsiisinaan jedhan amiin jedheetanii nanis naaf ta'a jedhee fudhadheetanii nan deeme kun guyyaan isaa maaksanyoodha qidaamee galgala naannoo sa'aatii 4 nuti rafneerra egaa haati dhalte raftu haati dhalte goodaarratti bineensatti kennite raftu garaan koo ilma nararraa annan ciisa malee jechuudha. Achiin baarrii dhuman egaa lafti yoo bari'u maaltu dhaga'ame yaa Waaqayyo jechaa dhuman hojichittis nan deema. Hojicha soo naaf jireenyaadha boru nan ari'atama. Kan inni ittiin guddisu immoo hojjaa humnaati. Firaan qabu lammiin koo Kiristoos qofadha. Mucaan keessan qidaamee galgala naannoo sa'aatii meeqatti dhufe? Sa'aatii 4. Sa'aatii 4 dhufee barrii qosoqqoose. Eessa jira ji'a tokkoof kan dhokate sa'aatii 4 dhufee barrii qosoqqoose jechuudha. Namni kana dhageessa marka walitti reeba Waaqayyo mee duubatti deebi'ee waan gabaabaa tokko sin gaafadha. Mucaan koo guyyaa tokko manaa bahee buleen beekottani. Dhugaadha. Ji'a tokkoof garuu sagalee isaan dhageenye hin bilbille achi jiraa isaa hin agarree namni Waaqayyoo maaksanyoo isinitti dubbatanii guyyaa 3 bulee qidaamee galgala dhufe jechuudha. Dhugaadha. Ammayyuu namni kana dhageenyu Waaqayyoof illee guddaadhaan kan xiqqaatu Waaqayyoof harka walitti reeba illee keessan dabala. Mee mucaa keessan kana yeroo gaafattanii waan inni isiniin jedhe sana mee gabaabsaan nutti himaa. Eessa dhaqee eessan ture jedhe? Eessa deemte maal taate jedhee lati sanatti nanna'ee iddoon ciisuu ka'ee nanoo akkuma naasatti nu taalee ka'ee maalii dhalaa qoonji
maali mana maraachi tagaru asin deemin jettu zimmetta mana baate bakka addun barbaadde deemu keeti yenna amma na dhiisi galuu koo bichee laali malee amma waa'ee na gaafi na dhiisii dadhabeera nan ciisaa saatiin ati itti baatee gala dadhabdu maaliif yenna ani hin beeku zimma deemumaa namichi makiinaa ofee dhufee hin dhaabbata achinan deemee bira dhaqee dubbiseeni nafaana deemtaa naan jedheen nafaana deemtaa jennaan nan deema jedheen zimma makiinaa seenee ammanumaan na fudhatee deemee halkaniidhaa deemaa bullee kana gadi darbuu kanan beeka biyyichas hin beeku torbee sadi guutu isun faanan deemaa isun faanan naannaa gaafa qaniimoo deebisee on fidee gara Addis Ababaatti na fidee dhufe Addis Ababaarraa immoo fidee Maznagaatti bakkuma nan itti makiina sana yaabbadhetti na buusee darbee achumatti deebi'ee na buusee harka keessa walitti tumaa Waaqayyo filillee guddaa salafa hundumaatti nama wajjin ta'u salafa hundumaatti nama eegu nama tiksu Yesuusiif ilillee keessan hin xiqqaatu amma abdii kutattanii kan turtan mucaan keessan isinii galeera jechuudha. Mucaan keessan nama fiddanii waan hin dhufnee fi akka gaafa isinitti hin taane mucaan keessan gooftaan fudhannee jechuudha. Isintu fudhate malee. Kanaaf amma mucaan keessan mana jira jechuudha. Nagaadha jechuudha. Harka keessa walitti tumaa Waaqayyo fulfina laadhaa. Mii gabaabsaa namoota akka keessan rakkina adda addaa qabaniin as keessa taa'anii kan isin dhaggeeffatanii maalittiin jettu? Mee duraan dursee kan isin jedhu namni gaaffii akka koo qabdanii namni rakkina akka koo qabdanii ija keessan namarraa kaasadha ija keessan firarraa kaafadha isa namni isin jedhu dhiisaa kan Waaqayyo isin jedhe qofa duukaa bu'a Waaqayyo hidhaa keessanii kajaamaa keessan banaa duudaa keessan dubbisaa badaa keessan sirreessaa dhaamsinan isiniif dhaamu kana